boca yookaan sheeppii fuula namaa ilaallee amala namni sun uumamaan qabu tilmaamuu ni dandeenya. Kan jalqabaa fuula bifa killee yookaan hanqaaquu qabu yookaan oval shaped kan ta'e yookaan molaalaa fit kan jedhamudha. Namoonni akkasii waa qindeessanii dalaguu jaallatu. Haasaadhaan otoo hin ta'in hojiidhaan raawwatanii bira ga'anii agarsiisuu jaallatu. Akkasumas waa bira ga'uuf carraaqqii guddaa yookaan kaka'umsa guddaa qabu. Kana malees wanta sirrii hin taane bira darbuu hin danda'an. Isaan biratti nam tokko yoo sobee waan isaan beekan callisanii hin dhiisani. Hin mormu jechuudha. Isaan biratti waan sirrii hin taane fuuldurumatti dubbatu. Akkaataa itti namatti dhiyaatanii fi nama waliin haasa'an sirriitti kan beekanii fi bakka isaan jiran namoonni kan baay'atan yookaan isaan waliin ta'uu fedhu namoonni hedduun. Namoonni akkasii kun yeroo hedduu maal jedhu yookaan safuu hawaasaa irraa dhimma hin qabanii wanta sammuun isaanii sirriidha jedhe inuma dalagu. Akkasumas wanta sirrii jedhe ni dhiisu. Malee hawaasni maal jedhaa wanti kun hawaasa biratti hiika akkamii qaba kan jedhan ilaalcha keessan galchan waan sammuun isaanii itti godhu waan ta'eef yeroo adda addaa hawaasni kanaan isaan qeequu yookaan isaan ceepha'uu danda'a. Safuu hin eegan jechuudha. Kan lammaffaa namoota fuulli isaanii rogarfee iskweerii yookaan rektaangilii ta'e. Namoonni akkasii baay'ee si'atoo fi sammuu saffisa ta'e qabu. Baay'ee si'atoodha. Baay'ee enerjii qabu. Akkasumas sammuun isaanii baay'ee si'ataadha. Kana malees namoonni dafanii waa hubatu. Akkasumas immoo waa to'achuu irratti baay'ee cimoodha. Waan tokko akka raawwatamu kan akka dhumuu barbaadan namoota dhiibbaa gochuudhaan akka raawwatan taasisan keessaa isaan tokko jechuudha namoonni akkasii. Kan sadaffaa fuula boca onnee yookaan heart shaped ta'e kanneen qaban. Kanneen akkasii jechuun addi isaanii xiqqoo bal'atee gara gadiitti fuulli isaanii kan dhiphataa yookaan qallataa dhufu jechuudha. Heart shaped warra jedhaman. Kanneen dandeettii barnootaa cimaa qabu, waa gad fageessanii yaadu, akkasumas waa bira ga'uuf baay'ee carraaquu, waan haaraa uumuuf, waan haaraa kalaquuf namoota carraaqqii guddaa taasisanidha. Haa ta'u malee namoonni akkasii xiqqoo amala rigid ta'e qabu yookaan amala gittirii ta'e isa jedhama. Amala gittirii ta'e qabu. Haa ta'u malee emotional intelligence waan qabaniif amalli isaanii inni gittirii kun yeroo inni nama miidhus ni hubatu. Kanaaf irraas ni deebi'u jechuudha. Akkasumas namoonni abdii kutannaa kan jedhamu isaan biraan jiru. Waa bira ga'uuf hanga dhumaatti inuma dhama'u jechuudha. Arfaffaan namoota fuula geengoo qaban yookaan round face jedhamu. Isaan kun yeroo hedduu sagalee isaanii ol kaasanii dubbachuun jaallatan. Sagalee isaanii xiqqeessanii tasgabbaa'anii haasa'u. Namoonni akkasii yeroo hedduu facial expression haasa'u, mallattoodhaan haasa'u baay'isanii sagalee hedduu ol kaasanii sagalee jajjabaan dubbatan jechuudha. Namoonni akkasii namoota baay'ee garraamii ta'anii, namoota baay'ee gara laafeeyyii akkasumas namoota baay'ee nama gargaaruu jaallatanidha. Fedhii isaan nama gargaaruuf qaban hedduu waan ta'eef hanga isaan miidhuutti illee ga'uu danda'a. Nama rakkate arginaan biraan darban jechuudha. Kun immoo isaan miidhuus danda'a. Akkasumas namoota baay'ee obsa qabanidha. Baay'ee waan obsa qabaniif. Boca fuulaa afran kana keessaa isa kam qabdaa? Wanni dooktorri jedhe kuni sirratti mul'ate moo hin mul'anne dhugaadha moo soba? Mee komantii jala kaa'a.